بينا أتبكر وقت جولنا نما تمتو بكا برادي المال نما منا خدت توما مدرا اوكي اوبسي مين اعطيك قسما اوبسي سنكيا افتو انا ما برتا اعتبر جولي ما تعدل تبيران جيرتو جي غابر جالب سا جولي سجا سادل يدسن مكا تكتكت اسيمتو منا جيرتو جي غابر abo tujimma bira watu sana otro samchi yo dara liara kuma torban ganna ke singa tijira muno takata ojiba de nabira tisma mal dubia fanna watan اوكي افتو ما وجهنا هذا افتو كني برتو افتو ما وجهنا هذا افتو obsan tiza اوبسان عارف هو بيتو افتو نمني مجاسن قبي ده نين دو دقيقة مراسان نابتيتو ولا obsarab gumajes de bi akhi men nibe mane da kay saila ammat اوكي اوبسان عارف اوبسان هذا بنا فرتو ميو افتو نيو غربا سني ده غربا اوبسي نما غربا سني ده بربانا نيو غربا سني ده ana ide غربان مني ده اول كبيرو ده انا مالي عندي وسيدان دو فادا كمالة عسكري اللي بدي انا مالي بنكرشين كبو خلاص دي نقدي تكلم كبو نمني نتنا دابته كرغار سناته इसे सारी ले हिदत ना क्या हुसैन हां गलत नगर غلطو asina badala حسين की जनाब से حسين की जर्जरी नहीं रहा حسين الى رتبان افتوبر قربان الى رتبان بر الى رتب سے ما برا الى حسين की जमीन बात है कि बात है और चूसिंग करे तो फड्डान अम्मा वन्ने ना इफ्तun jarjarin da lage fada iftun jarjarin da lage fado iftun jarjarin jara he nyara ge fada namni ko mala mana dirtu kon miki yontu na raisa biran jirtu bira diamte jirti suudi jirti mi yontu suudi rufte jirti inille nimbe gaje khadun dando miki yontu ugo imtila soda isan qabdu dufe asinnatu manjettu jollen isa bira jirtu mo soda satif kijibu dandeesi isi tanarra mo duga barachu dandeeni obsan jarjarin ada mira gaisa ba isi tana hasesin atille mira gaisa na beiti abadu Hussein ki jada ge fadu okay me iftu mut ka fadu bodoti hayya mucha khasi hisi se isatu hisi se awala tabiro da ite askari fidde ana galatom jolle sara chiji sara malle Hussein nu isi soni danda obs Hussein jolle kirso nu isi danda ni danda warra nama kitaatu kana hunda ni danda debi mo akkuma insa sundutumanitti Husseinin jolle nama tumtu qaba ifi bakki ni jiraatu magala bakki warri isa jala dalagu nama tumu baadi yani qaba inni akkasuma qaba okay sundutumanitti jira namni nama tumu makasa ni na muri danda jolle sara kata makasa ni na muri danda da enyu ven sabo badru sabo badru Ali Jimalle ne sadara dalak Ali Jimma Sadi Ahmad Dine abo Dine Shan Mufti Namalam Jarru ko sabira dalaga walin dalaga jechu Jamal Kuraj warra mullatati Jamalle ayye warra gara mullatati eshi dumate Fami jara isa bira dalagum bana be khaisa wajid dalak jara isa bira dalagu sitti mutranis galatom Hussein jara kan ni beita barke jarri bo jaref dante dalaga to simal ta den me ati jatan te den barke jen isi na jatan ijesi tin isani nama to mana khiyat agarte sin nama isam mana khiyat to man agarte ni sa na dubisi isma ga ni ba kadara na dubisi ko bande ko ayye du baddo to kuma si iftu warra arab gele dai tu babab du si kumu si oso to mu gaggab se jadi yana futura baddo yero okay to baddo yeto kuma jalisa waan kana furu gurba khanas walin qabna atille nu wajji qabda sabonol debisa warra dage namna jalal obsi muradina obsi sagale tana wara botu manni sabona na wara bada sagale na bergitan bota muradi sabona okay me sabona gati fi khana rawara ban di fama sigabataniti
ummata keetii walis deebifnee adda baana. Ammoo mucaa sibira jiru kana takka ragaan itti dhufee jira kana. Ha ammallee kabiraa mucaa reefuu sidda walle sanillee daqiiqaa kudhan sii kannine nuuf baafta. Katti aanu ijoollee achi keessa jirtu san tokko tokko maqaa isaanii ganda isaanii biyya isaanii nuuf kannita har'a dalagu nuyi. Kana qofa nu gootati. Ammasis maqaa wasallaan tuunii dhumteemi maskiinni fayyadamee amma gurbaa irra ta'u jirus gallakkifamuu qabdi. Gallakkifamuu qabdi sunis maskiinni mayi isaanii dhibba bira jirti jara bira gallakkifamuu qabdi. Ali Jimmaan duraanuu suuraa isaatti na beekaa suuraa isaa harkadde akkaan isa kunaa beeka uli. Hudduu warreetti sannayini. Lakkoofsa qoraa dhume sabboona. Jarkaan jiroo. Mee lakkoofsa qoraa. Akkasitti ilaalamma amma dubbiin Hussein jechuun an akka nama tokkootitti amma Hussein nan beeku an Hussein ni Sabboona lakkoofsa qoraa mee. waan kana dalaguu yoo baatellee nama dalaguus ni beeka ammas inni mootummaan taanee dhaabsisullee hin danda'u. Walii wajjin namni akkam taana jee akka ta'u hin dhabu. Laal. Jumaan nama ta'e miskiin ragaa nu kanninaani nu warra miidiyaatiin na dalaga Oromiyaa. Oromiyaa. Miskiina meeqa qaboo jiru kan manatti lakkoofsa biyyarraa natti erganii jira jechuudha. Galgala kana amma nama sadii. Sabboon hamaafis galchuu dadhabesa. Kanaaf nama kana jechuun nama tokkoo miti. Amma maqaa Hussein jechuun namni jiru yoo xiqqaatte nama 20 immoo Hussein waan kanallee quba qabaachuu baatus. Waan kana immoo nama maqaa isaatiin dalaguu jira. Waan kana karaa dandeettii itti qabnu hundaan irratti daleelee waan kana kaasuu danda'uudha qabnaan baanaan asumarraa waliin wanyetuma abal Hussein akma Hussein qofa agartan nama wallahi wa billahi tallahi nama 500 wali jira ayyaa amma kaydaa jiru kuno Hussein kana maal taata bar Oromiyaa nuti bar Hussein intinne bar Hussein ko wani dhiibbaatti goone laale Hussein waan kana jabeenya bakka sani qaba furuu ni danda'a nuti wani bee qabanne namni tokko yoo mataa qaban malee beekadhu jalaan qabne yoo mataa qabde jawwee namni gizee ciniinuu deemtu firraa dha'uu deemtu mataa qabda Hussein mataa bakka sanii waan ta'eef ni qabne lafa sana isaanirra beekaaf Hussein mataa qabanne malee waan biraati miti erga Hussein mataa isaa qabne booda hangamni nu namni bira jiru jee miti ammarraa kaasee gurbaa isa bira jiru harki dhiiga nama keenya jeese gumaa nama keenya kamirra nu barbaadu Hussein maabara ummata gartee jiru nu qabanii gumaa mucaa keenyallee nu barbaachisanii kan kanarraa hafe maskiinni nagaan karaa deemu fursa harkatee nuti warri miidiyaa hanga irratti dalaynee ummata ulamaa'ee biraan geenyee rakkoo ummataa kana furanii warri fidoo waraabbatanii jiranii harkanii rakkoo bakka san jirtu furuudhaaf Hussein maabaraatti nu wajjin ta'ee waliigalee bakka san furra tanachaa jiran. Wanni illeen Hussein maabara ummata kee kana dura sitti mofatanii jiran sitti aaranii jiran gocha badaaf gocha hamaa hamma dura qote dhiifama haas booda ammoo akka isin hin miidhamne hangaan danda'u humnaan qabu isin biraan dhaabbatanii ummata kee dhiifama gaafadhatu. Bareeda. Waraabbataa viidiyoo ta'e sagalee waraabbataa wallahi wa billahi namni chaksiyan bubbaa baqiyyatee haga arratti miidhe badriinis maaliif jira qubuma qabasuma dhagaas. Bara meeqa akkanuma maqaa kiyya kanarratti narratti dalagamaa ture. Nilleen qabu hayyee erga isin jettan dhiifama garuu immoo gurbaa amma as jiru ka jettan okkee ali hamma dubbiin isaa maraammaramtee cubbiin isaa dhumattutti okkee marabba. Hammoo lakkoofsireefun tanettan aadila. Ka aliidha inni nuu manguddoo dubbisee jirana fakkaatee nama wata manguddoolee dubbisan deessan. Kanneen akkana sheekafaallee maraammaraadha. Ulee gartee mana keetti ani bittin beeku rakkoo inni tudu isa Mustapha nana kanji'eenii nanje isaan nan jaabe. Okay? Amma badriin amma namni bakka sanitti argamu badriidha. Badriin maqtaan isaa namallee asirraa illee atakirraa illee nama UN keessa dalagu jechuun Oromoo waliin tahanii na biraatti godhanii isaanis maraammaranii dhugaa jirtu badruma faat adda baasuu danda'a jechuudha san. Kanuma kun garuu namni an akka chaksiitiyyatti miidhela arras akkanumatti illee dhiifama naa gootanii biran kutina sagalee xiyyoommanni bal'aan haa dhaggeeffatu. Mee harka Hussein maabaratti kan du'e yookaan dalayduu isaatiin kan du'e yookaan dalagaa isaa keessatti kan du'e jiraannaan
ilaa waggaa meeqatti doosenti yabanaa isin biraa teessu an nama dhiiga namaa ifirratti dhoysuu miti yoo rabbiin natti fide rabbiin natti hin fidini maaliif amma boru namni saahiba qiyyaa yoo ta'e na biratti yoo du'e oluma beetin dubbadhee lallabee akkaataa isatti du'ee fi akkaataatti awwaalamu godha malee arra dhoysuun irbuu abbaa meeqattiif dabarsu arra ijoollummaan asirra taa'ee foon suuraati gaggara galteef ilma kiyya kaolbeef asirraa iyyuu miti sodaataniif miti garuu irbu arraan nama umrii amata 40 nama ilmaan jaa qabu alhamdulillah sigalee akkuma nan ilma kiyya fedhu san nama isaa fedhu. Okay, takka nu gabaabsi takka jidduun na naqii haasawa jidduun na naqii galatoom ulfaadhu. Muraadee waan tokkoon si himu. Amma muraadee waan inni si himu walumaa gala siifi abdiilleen taajjechaa isirratti dalaydan san ammoo isinis dhiifama gaafadhaatii. Ajjechaa irratti hin dalayne duraanuu nama miidhamu jiruufin sagalee ta'e malee Hussein Maabaraatiin mucaa dheengaddaa sana ajjeesin jenneen. Rakkoon qabdu wayyee. Ammas booda laal kallacha qabannee deemnuun isin himu. Taakutte Hussein Maabaraatiif dhiifama goone. Taas booda ammoo Husseenuma qabannee warra achi jiru san takka takkaan keemaa san keessa akka guurru isaa wajjin akka irratti daleen waadaa anu seenu takka qabadha. Lammaffaa akkana Hussein Maabaraa kun laal Hussein Maabaraa kun ifiif ijoollee san saaxilaa ifii ammoo hanna san dalagachuu kan dandeenye beeka. Ijoolleen sanillee deebitee isa saaxilti. Waan kanatti amantanii? Muraadee waan kana amantaati? Dhugaadha san. Gaafa inni ijoollee san akkasin maqaa saaxilaa deeme innillee yoo hanna sani jiraate ijoolleen sanis akka isa saaxiltu beeka. Dhagaa asirratti akkan dubbadhaa dheengadda nama 66 maqaa barreessee waldaatti godaan seeraa irratti naa erge badiriin ni beekaa quba qaba garuu abdii argee akka waan ifi fidatee itti kan dubbataa jiru garuu harka kiyyaanin maqaa kiyyaan isintu dalagatu jira maaliif maqaan kiyya na bade jechuudhaanin osoon eenyu sodaatin nama as keessa jiru nama 66 waldarra darbee maqaan sun abdii bira jira muraab bira sini jira maqaa badirii bira jiraachuun da waldarratti hin erge nama waldarra dhaytanii fudhatu dandeessan anaa erge osoo isinuu naanin je'in jechuu kanaa alatti akkasitti maqaa kan isaan kanneen saaxiluudhaan danda'a malee nama kana dhabamsiisu kophaati irratti hin danda'u ni ulfaata waan hin fakkaannes. Okay, laal. Namu irbuudha. Okay, sirra keenyu akkuma maqaa isaanii tarreessetti mee Hussein Maabaraa dhuguma rabbii isaanitti akka fidee suuraa isaanii naa tarreessi. Yoonaan haadha abbaa isaanii hidhatti guuree jira bakka san hin kaafne fiddee miti. Jarri sun kan hajii suuraa tarra naa akka tarreessi na laalime. Ana jaajibsaa abdii argee tarkaanfii irra fudhannu hoggus ilaalle jara kana. Eedanuun suuraa isaanii guutuu gabbuufadhee qopheeffadhee barbaaddadhee feetu waldaa irratti feetu mana ibsatti feetu mana keessanitti isiniif hin erga matatti isin erguu hin danda'a kana sodaan qabuun maaliif baraqaa namoota kanaa ilmoon tiyya daa'imni waggaa 10 takkaa miidiyaa gubbaa mucanan takkaa dhungadheen qufin kan deemaa jiru jechuudha. Waan ta'eef eenyu sodaataan jiru kana isin didaan jiran kana aarsen nama harka kiyya dhiigan ta'in hawaala buusalleen jara keenya kara nama dalagalleen kara nama tumelleen kara yaa jara keenya waliin qabattoonni kun illuma keessa kutamee du'a lubbuu ajjeese darbama gwaajan xiqqishoo mataan si badurra mataan si baduu Oromoon isinitti hin dheereysu namoota suuraan argette 66 jeemi itti dabaluun danda'a. Hussein Maabaraa Dalaytu dabalee ilmaa nama 200 ta'uu danda'a 200 yoo ta'e matatti isiniif erga suuraadhaa fi maqaa hojii. Hussein Maabaraa amma ta'e kana goona laal doosee ta'e cufnee jirra. Hamtuus dalagi gaariis dalagitaaf jira cufne bira kunne ijoollee mucaa kee kaammoo irratti dalaganii viidiyoon hanga isaan laalanii taasirraa si waraabbatanii siin deemanis irra guddoodha surra qoon qabdu. Waan ati as booda dalayduutu aarii uummanni dura si xaareesi si fayya uummanni. Akkuma duraan si xaareen uummanni keefiifuu si fayya. Wanni ammatu nuyi gootu uummatuma gartee ijoollee maqaa keetiin nyaataa jiru kana qofa tokko tokkoon suuraa isaanii nuuf fiddee lakkoo isaanii nuuf fiddee biyya isaanii nuuf hinnaan gahaadha sirraa guunne. Amma sagalee jaalibsa namoota eenyu sodaadhu tokko tokkoon naatise kana irra deddeebi'een isiniimu jira nama 2800
Suuraa isaaniitiin maqaa isaaniitiin maqaa mataan badriina beekaa Suuraa isaaniitiif nama isaan amma isaan fakkeenyaaf dhaaba qabaniimi dhaaba isaan qaban sani akkuma duraan nama tokko hirkatatetti